nama duniyaan nu godhe jamoo duniyaan boomu eenyuun boo isaa barbaaddate isaa deemee manatti itti dhaqe sanunda rakkina sanunda duniyaa qaba amma rakkina sanunda isaa ifingee saniifu ani inni odoon isirraa rakkoo fida yoo ha duniyaarraa rakkoo fida laal maaltu mana kee godhe manneen kee mana duniyaati isi hay ay wajjumana stayna jeta uye zani asma ko jibja saniti ko baki asma ni ko ngi kan oh lu da deo konko la lu lu da wala kam gorde lo garada khanya ti garang kam ni juma namas enyu sirab si juma ngi kan ah lu lu ka bani furi je bon si berbanda mere ya rabbi ega bata ni ne akkana si baru kita angkat si sigaret namari bachi akkana si gote maraji dengar dengar akkana si gote dawon kasi angkat nu khara awas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في هردفتوتا خيغا قاري ديبي الفيتين جرا أكسمت مالي نفتي مالي توديمتي يتشون كيسانا ولمو دوران درسي غسيناتي چاينالا دنيا غسينا سبسكرايب شير قرو هندغتنا سبسكرايب شير قرو انتون أكنا ما هدو برغيسو barbaachisaadha jechuudha subscribe share like godhu intagatinadha duniyaa maal qabattee dhufte maal jechuu deemti wallahi eegaa rafeen kee fuula xiyya kunillee nagartuudhaaf fuula hirriba keessaati eegaa rafeen kee viidiyoo isinii maru jira xiqqoo dura seefuu fi akkaram faajii ijoolleen hedduudha dhufanii ulaan irra daddoon abdi finnee dhufnee jaanii ulaan irraa hin banuu jechuudha amma kanaan jira irraa banuu dideetiin ulaa daddee aboo gurbaan fayyaan qabuuti duniyaa ulaa badinaan janii ulaan irrattumanii banuu didee ijoolluma garsiis ijoolluma firdi walaa ijoolleen tiyyaas biran dhayitu walaa dhimma takkanaaf ijoollee tiyyarraa isin qabu narraa fuudhaa deemaa injeen jechuudha akkasitti gurbaan nageen qabu maal janii gizee amma isaan viidiyoo isaan gadhiisan gizee ilaalu bikki isaan keessaa baasan wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf namatti illee tolu laaluuf illee namatti hin tolu akkasittiin ani qulfii irraan banne jechuudha akkasittiin mana diiwaan achi aanu san mucaa silaa fira isaanii san mucaa dhiira isaa santu obboleessaa mucaa dhiira isaa santu bulee jechuudha akkasitti mana san diiwaan san irraa bananii achi seenan jechuudha achi seenanii amma viidiyoo isaan gadhiisan amma arkeetumaan viidiyoo isinii maroo jechuudha takkanaatii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa mushammeenyoo doon ta'in karaa kana hunda isaa filate arra tana geessuu fi tana geessu duubi abdumaa biraa mul'ata gurbaan kun ni dhukkube yaani gaafaan taayyuun san silaa kataa'e jechuudha gaafaan taayyuun silaa taa'e kunuundinu dhufte akka fedhinnaati yattiin bula yookaan duniyaa waa godha jechuutu kana hunda isa qunnamsiise saniifuu awwanni takka irraa hin diranne tamaam ammallee fayyaa nagaan qaba alhamdulillah rabbi fayyaatti naa ida'u as seefuu fi isaan hundaa ijoolleen kalee gizee dhuftee natti himtu kalee viidiyoo isinii mareetiin jira agartanii turtan daawwattoota kiyyaa ani ijoolleen gizee akkasanaan jettu dhugaan seene akka waan jarri kun ergee inni kun ergee akkana jii duniyaan haa dhuftu yaani na fakkaateen dhugaan seene jechuudha arra gizee seefuun itti dhaqee bikka akkasii bikka sareenuu keessan ciisne keessa ilmi namaa gizee akkasii ciisu dhamee fajaajee kanamte eenyu barbaade duniyaa isa analleen ta'in walaa fakkaataa akkasa namni jaartiirraa rakkoo fide jiru rakkoon ifumaaf irra dhufti atummaa naqatti hin dabrin nagiyaaniin guyyaa takka inni kun dhalaa jala daddeemaa namni wanneen qabne jiru ani sonni numaan qabaa innis dhalaadha jechuudha inni jala deemu sannis dhala arra silaa namni nan ta'in taate ilmaan isaa naqee duruu kabiraa jala kute basgaa akka tokko ta'in taane abdii kana hunda dalagee jee tamaam ilmaan kiyya kanneen itti laffee coraa kiyyatti fidadhe biyya namaa keessatti facaasu jechuuttu obsee bikka tanaan nagee hanqa itti taan jala deemu jechuudha obsee bikka tanaan nagee sayfuun fuudhee fiduun qabu taa'ee jeetiin karadhe ichuma dhiisuu qabaa isaan maraxateen isaan filate ichuma dhiisuu qaba balbala kiyya walaa harkaa isaallee hin danda'an harkaa isaallee nama taa'in dadhabdu waan ta'e isaatti dhufaa jiran gaafaan isa kadhu sanni ollaale gaafaan isa kadhu taa'ee diina isaatii hojii diina kiyyaa hojii micciirfaa hojii taa'ee viidiyoo naamaru san yookaan dhiifama godhuuf sanni ollaale inni namni kun diina kiyyaa namni kun narraa dalaguu deema malee naaf dalaguu deemaa ni ollaale inni gocha kana hunda eenyutu akka irratti dalaguun kun ifiif barbaaddate silaa gaafaan naamusaan taa'e ijuun aniin kuni diina isaan taane duniyaa jechuun toma dura akkana imimmaan lamaan yoo isin za'a takkaafala gabbaate imimmaan boosan tabiraatii miti yookaan namni biraa jijjiirame yookaan
Anaata na badala tabiraa fidanii asinan keenya ansanuma hin jijjiiramne. Arra maalirratti kana jee guyyaa dheengaddaa santu nagaraan banne daawwattootaa fi kabajamtoota qiyya mushammaatti gurbaan kun fayyaan qabu duniyaa inni qoomantii jalatti naan jettaniin beeka. Guyyaa dheengaddaa ani sii qabee barbaree fuulatti dibu jiru. Guyyaa isiin abdii dhufee na baasa naan jettee deebisaa inni naa deebisa telefoona keessa gartamoo gar. Gadhiista moo gad hin dhiistu. Gadhiista moo gad hin dhiistu jee hoggula marra sadirra deddeebi'ee jechuudha. Sagalee achi keessa telefoona keessa naa kaa'i. Aniin tun yookaan nama isa bira ta'a yookaan shaqaalee isaa yookaan mana eeyduu isaa hin taane. Akka nama takkaatti anis jaartuma isaatti jeetiin feeka. Arra deebisaa akkasii naa deebisuu ni qaba inni. Akka fedhe yoo kan dhukkubee taatee deebisaa akkasii naa deebisuu ni qaba hin qabu. Akka fedhe ta'uuf hirrifadhuuf hangana. Akka fedhe yoo ta'u hirrifadhuuf. Akkaan hirrifadneef akkaan isa garaa jabaadhu eenyu na godhe isaan na godhe. Abdii waan fedhe ta'uu jan hirrifadhu. Arreewoon akkaan isa cinaa dhaabbadhu sanitti akkaan isa cinaa dhaabbadhu sanitti dubbiitti jedhagee na cinaa dhaabbate. Tamaam arrallee borullee wajjin hin jira. Roorroo isaallee hin danda'u taroorriftuullee hin danda'u. Intala san dheengadda dhaabbatee taa'ii nin beeka. Dhalaan biyya tanaa baalagee. Dirqamaadhaaf nama jaalachiisti. Yookaan duniyaa akkam goona. Isaan isii jalatti ishii gorannaanii harka ol keessa kaayatanii jechuun irraa dalagan malee intala tanaa isaa intala tana fuudhee sin agarree isaa intala tana bira galee sin agarree wanni kun hundi wanni dalagame filima. Filima daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya abdii intala tana fuudhee jiru amata dheeraa isaa wajjii jiru hin jiru. Nama tokko daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya aasoo kanarraa beeta. Namni kun hanqam takka hojii jira. Hanqam takka mush jaarsaa jaartummaa'u jaarsaa jaartii gisee isiniin jan kana jaarsaa jaartii jechuun safaataa miti. Hangam takka hojii jiranii jara kana haasoo isaanii afaan irraan beekanii kuni kottaan ka baatii takkaa hin geenye torbaan takka keessa dalagame akkana goonee duniyaa irraa daleeyinaa jee kuni hamariidhaan walgahii irraa ta'anii dalaganii malee mush jaarsiisaa mush niqaa godhatee kuni filima silaa jaartii godhatee tamaa guyyaan dheengaddaa akkasitti khayina irraa beektuun san isa gabbaasee mana biraatti isa itti qolloftee tamam mana biraa isa keessa inni akka fajaajee akka inni fajaajee humaan goone garteemi akka inni humaan goone akka mana sirraa bahuu hin dandeenye akka duniyaa lallabdus duniyaan humaan finne gooteeti saniif akkasitti lallabdee naa wajjin dorgommii gooti. Ordoftootaa fi kabajamtoota intala tana mush sodaadhee mana hidhaa geessu fooyyeetutu amma mana hidhaa na geessise dubbii safaataatu jira geesse intala taa ijeetumaan firaa dadhabeen. Taa ijeetumaan firaa dadhabe. Intaltee afaaniin beekuun abdii irraa dalageetiin jira. Afaaniin beekuun sirraa dalageetiin jira. Duniyaa abdii ijaggarte. Yoo abdii ijaggarte haasawni isin naaf deebistu kanuma. Sanirratti intalti tun bilaashin harka duuteessi. Yoo wanti sinaaftee hinaaffaa jaarsaa teecha akkana goote naan jani sababa sanitti intaltan sababa ittiin fuudhuutiin jira. Gurbaan kun fi barbaaddatee jala deeme intalti tun hidhaa seenuu qabdi jeetiin hidhe malee yookaan isii sodaadheetii miteen. Ansilaayisiin gocha kana daleeyidee beekee akkatti micciiree isii cuunfee ichi isii haayana beeyti. Bas isaa jee dhalaa takkatti hin dubbadhu jeetiin tun fitinaan haati fitinaa kasaaraa biraan irra keessi jeetiin fuudhee mana hidhaa geesse. Arra mana hidhaa kaniin geessanii gabbaasee akka isiin gooteefi akkamitti kana gooteefi waan isiin daleeyide takka silaa funyaansii kana gaddeebiseetiin isa gaafadha. Akkan gaafanne eenyuun na godhe isa. Kaadawwii duran na qabe isa. Kaadawwiidhaa wajji fira tahee duran na qabe isa. Saniifuu cinaallee dhaabbadhu. Nillee rifadhuuf. Akkaan rifanneef isaan na godhe. Arra abbaa ilmaan kiyyaati dhugaa dubbachuudhaaf abbaa ilmaan kiyyaati hamtuun isaan danda'u. Hamtuu isaan danda'u rooroo isaan danda'u. Akkaan rooroo isaa akkana qaceelee itti ilaaluu eenyuun na godhe isaan na godhe. Anis ilmoo namaati. Ilmoo namaatii namarraa hin dalladde alhamdulillah warra guddaarraa hin dalladde. Intala namaati namani hin qabaanis akkuma inni akkuma warra isaanii ilma keenya janitti intala teenya naan janii na eeggatan. Isa jala feegee isa sababa isaatiin tumamee sababa isaatiin arrafamee sababa isaatiin waamee itti ga'ee akkasii yoo inni naan beeyne maali faayidaan tisha? Maali faayidaan tisha? Ilmoon dhalattee ni guddatti. Ilmoon dhalattee ni guddatti tanaaf jee cinqiin takkan jirtu. Saifuu fi akka isaas fiddanii narraa fuudhuun barbaadan. Saifuu viidiyoo tana gisee sibira geessanii agarta. Akka fiddanitti dhuftanii narraa baasuu bikkaan hin jiru narraa baasuu khalaas. Bikkumaan hin jiru narraa baasuu.
fayyada baafi dhukkuba kana hunda ifiif barbaaddate duniyaan ammanatti yookaan duniyaan deemtee maallaqaan bitteetti hin finne ifiif barbaaddate gaafaan taayijeen sammaan taa'in gaafaan taayijee isa kardhu sammaan taa'in nama taa'in dadhabdee waan ta'e isaatti dhufa jaan yoo abbaaniif kabajee namni nama kabaja khalaas akka akkaan isan kabanyee fi kana hundaa isaaf godhe gaafa dhalaa hojii taa'ee naa dhaadate dhalaa hojii taa'ee naa dhaadate dhalaan guyyaa takka lamarra wal arkan tajaartii isaan ta'in hoo jaartii isaa ta'e waa dhugaa shari'aan hanqa afuritti eeyyamte gurbaa kana fuudhee seebeenee jaartii isaa taate kuni intalti sun jaartii isaatii miti filima yoo akkan enneen jaartii isaa ennee nuti waan dhugootuun qabduuti kana dalagaa jenni filimaan tana dalagamte tun dubbiin akkatti kana dalagamtee fi kana hundaniin beekan nama kana dalagee beekanii nama dubbii tana keessaa isa harka qabuun beekan dubbiin tun qoxxateeti karaa hundaan na zoorsanii nam maranii na dadhabnaanii asiin fidanii nama haariyaa kan intala haariyaa nagartanii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya intalti sun akkana jaartii namaa dubbatti moo nama haasoo beeku moo namni fireendiinuu gizeen isin hin jiru namni guyyaa keessaa wal dhufee torbaan takka fireendummaa fi yookaan jaalala hojii deemee afaan akkasii gamaa gamanan fiigu intalti san gizee isin ta'isee hojii haasawite haasawiin isaanii waliin ni gala. Haasawiin isaaniitis waliin galu. Kuni waan akkas ta'e jedhanii duubaa dhaabbatanii akkatti dhooni malee intala tanaas isaa fuudheen jiru. Irraa daleeneeti dirqiidhaan waatti goonee isaaf bira galchinee jaartii isaa tennee sanboota duniyaa irraa daleenaadha. Warra jee kana qottatee hundaniin beeka. Ummata qalbiin labbas suuqaa. Ummata duniyaa waa goona jee'eef waa godhu jirru anarraan tana histii fi miqqanyummaa fi fattaalummaa isin yaaddan kana yaadu. Alhamdulillah fayyaa jahan guutuun qabaani. Hanqanamaa takka ammallee fayyaa rabbinaatti ta'u ummata irruu hin dalaganne dalagaa nama godhateetuma za'a 24 namarra dalagu nama dalagaa godhatu tamaam isaafuu duniyaaf ciisa labe maaliif jireenyi duniyaa ciisa isin dhoorka maaliif deemee bobba'ee galuun kiyya ciisa isin dhoorka taa'umsi kiyya maa jireenyi kiyya maaliif ciisa isin dhoorka namni adawwii hin qabne namaa miti gaa adawwii qabaachuu jechuun bareedaadha waa hundaafuu bareeda ana dawwii fi haasita qabaachuu kiyya ittiin gammadaa'u la'innoo namni rakkoo fi balloo hin agarre namaa miti ani waan feetan na gootanis ittiin milkooytan itti waan ittiin milkooyneef xiqqishoo takka qishi isinitti hin jiru qishi isinitti illee hin jiru isinitti illee naaru duniyaa waa goona odoo jettaniiti aakhirra isin hundi keessanuu hayaanni keessan dammaramuu ta'a. Ummata hayata keessan dammarame akkattiin isin arge hayata duniyaa dammarroo odoo jettaniiti tamaam hayaanni keessan akkanatti dammaramee kana lafatti gannaqamee nama lafaa isin guruu dhabuu teessan odoo duniyaa goone jettanii ummata cufaa ummata maayyibii ummata sammuun isaanii waliin dalayne duniyaa gootanii silaa isin akka gootanii yoo feetan fuudhaaf bira galchaa malee fuudhaatiif bira galchaa wanni takka wanni narraa irratti hin jiru fuudhaatii yoo feetan illee bira galchaa fedhu maraata fedhu dhiisa gaafaan taayijee karadha isa dadhabesanii isin tun narraa naatee jettii aniin tun diina isaa yookaan adawwii isaan taane maaliif qaaliitti hin dhageen maaliif waa'een hinjuun hin dhageen maaleen isa malee ijaagurran dhabee seemoo naafa moo bal'aa dadhasee akkasaattiin fayyaa jaan guutuun qaba alhamdulillah rabbiin kiyya bikkata kanarraa hin rifne arra yoon gabbee abbaan fedhee wanti jabbas irran kaayannen ilmaan kiyyaan guddifadha ilmaan kiyya irraa hin dalaga malee mushanyii hulayyuu seentu sanii miti laakiin akka hadhaa isaan na keessaa fidu jira hadhaan hin qabne isaan na keessaa fidu jira kabajaan namaaf qabu isaatu akka naman kabanye hunda isaan na godhu jira akkaanan qaanii dhiisee alabboo isaan na godhu jira sanumaafuu kabajaan hanqabni yooti saniifuu saifuu dhuftee fuudhu dandeessa isa annagiyaan ilmaan kiyya taa'ee guddisuu jira fuudhi narraa abdii gabaabduun akkasuma takkanaatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya yaadni kiyya kaarraan tanaa kana fakkaata inshaallah viidiyoo biraatiin qabadhee hin qaansin deebi'u assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh